If you want to use the dining coach only. To additional information, you can ask the client coach. Thank you. Seeraan alaa kana qooda deemtu karaa Ala deemu kiyyan oolu ani yaasooji walla agarsiiste eenyooji walla agarsiiste deemu kiyyan oolu garuu inni maal ati isooji wal argite waa'ee kiyya akka boorcaa turtan ani durayyuu naa galee ture jalqabuma. Amma obboleetti siifecha jechuudha. Kanaafuu ani karaa seera alaa kana yoo deemte too wanni waan meeqa jira karaa kana dararrii meeqa jira beela jira gudaatii jira saniif jecha karaa seeraatiin yoo deemte rasii wayya malee achi si qabanillee maallaqa tokko yoo si gaafatanii naannoon kun number 1 durallee wal beektuyyuu yaasooji duraan wal beeknayyuu bakka nin dhufadha bakka kanaaf akkanatti deemsa kiyya gara duubaa kan gochaa jirtu yaasuu si ajajeeyyuu durallee ani bar si jechuun karaa seera alaa idoon deemin karaa seeratiin akka fixxeetoo deemtuuf fedhe malee amma achi keessatti du'aa jira jireenya jira barahaa jira waa hedduu jira beektaa. Ani amma yaasiin si dhorkee yaasuu bira nageessitee echallee deemtee waan dhufu tokko illee jiru. Amma ani siif jecha jechuudha malee wanni kun wanti si godda. Akkamitti bakkuma deemu taana takka taattalaa danda'a namichi kun qoy garuu. Kanaafuu jechuudha jaarsa sinni jira isaa jecha qooda achi deemtee wanni hedduu irra soo guute maaliif. Amma isa jiran karaa seeraatiin deemu. Hin ta'u abadan hin baasu. Saayid gaafadhu naan jaa bara. Amma immoo karaa kanaatiin deema onjoon isa ammallee isatu asitti dhufee ana sakattaa weedaa. Dhufaan jira silkii isa dawalaan jira. Echareeshi echatti eegnaan. Karaa wallaallee asitti si eegadee yoo asitti nu eega hin jiru ka. Ni dhufadee garuu karaa wallaallee ta'uu danda'a yeroo xiqqoo eegname. Waan hundaa beektaa akka waan takka hin beekne hin ta'in yeroo tokko Itoophiyaa yeroo tokko Yemen deemaa maaltu akkana taasisaara ishiitu asii achi oofaa jira. Ani immoo gidduu kanatti waan fedhe osoo bitee ani yaada kiyya hin jijjiiru yaasu narraa taa'e bakka. Agarsiisa yaada jaalattee jibbitee jijjiiruun kee kan qabu karaan kuni karaa salphaadhaa miti. Agarsiisa ani waan barbaadu siifin godha siin jira. Ani ilaali sirraa maallaqan barbaadu waa takka naan godhini hin fadhu amma booda na duukan deemini hin deemu yaada kun jijjiiru akka na duukan deemni amma. Ani lukan si cabsa. Dabadu ani lukan si cabsa. Nagadis yaasu. Lukan si cabsa. Yaasu nagadis. Ishi nagadis. Wai nagadisi. Dhaggeeffadhu. Si lukan si cabsan. Hai. Wada gartee goone jirre waan biraa keessa galtee soo jira kachuun hin teenye. As gabbaa ta'e. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota asubraa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbii isin bira gaatu. Akkuma gartan kan ganama subiidhaan sa'aatii yeroo tuni sa'aatii 11 roobuu irroodha jechuudha. Dirree irraa kun ammaan tana hayyuu qabeetiin deemaa jira. Karaa dirree baaburaa deemaa jira. Dirqittiin gama hono hayyuun hin galu hin deemu waanuma isii godhu miyyoo shayxaanni mataa seenee jira jala gubbaa seenee jira jala gubbaadhaatti seenee jira. Dirqittiin qabee oofaa jira ammaan tana. Hundaafuu kun ammaan tana dirree bakka baaburaa bakka baabur station jechuudha. Achi kun geenye jirra. Halkan gaalaal. Kun amma geenye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota asubraa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbii isin bira gaatu. Akkuma qoba qabdan gaafa noo ayyuun nin deematte karaa taaribaatiin nin deematte kan duraan kaatee turte ammaan tana kun qabeen jira. Kun harkisi. Dabdu ta'e qabee kun ammaan tana baaburaani salphee eeggachaa jirra. Maaliif yeroo takka gorsa fudhachuun gaarii beeka. Ayyo. Wanna akkanatti akka natti taphatetti na. Ani hidhamee mana hidhaa tortoroo waan hin barbaanneef malee ani si sodaadhee miti kana beeku. Dabdu ayyo. Ayyo arraan tana. Poolisii ana sodaachistan. Ayyo arraan tana gorsi gartee arras gorsi kun yoo ammas dhagamne gorsi dhagamu. Malee amma inshallah rabbi nagaan karaa finfinnee nu galchu as gabbaay ta'e. Asumaan badee deemaa jira. Poolisiin as hin jiru sila. Wanni kaan ta'u as gabbaay. Waliigalee micha. Waliigalee jira bara. Baay'ifattee sirriitu. Akka daa'imaa harka kiyya na hiitee achi mana na goottotaa asitti na fidde. Ayyo ani barsiif yaadeeti malee si wanni teetii miti. Tole silaafuu siif yaadu baadhee achirraa kee finfinnee irraa kee as dhufan. Garuu
Dichin gartee naras hin jiru borsu dhagamufta. Naayyaadiin ani immoo yaada kee barbaadu naayyaadiin hin fadhu. Naayyaadis hin jenne bakka hin barbaadu. Ani immoo amma akkana deebistee kanatti immoo deebi'ee dhufee deemuun kiyyanuu hin argatamu. Nan deebi'a. Kana booda dhageessaa. Achirraa Finfinneerraa niin deemattee kakkaatee miila keessa cabsa. Osoo Saidoon si bira hin geenye garuu hundaafuu baabura keessa yeroo gollaa soona amma bakka kanas garagaree jira. Dabadu taa'e. Guys, kun deemaa jirra. Ayyo kottu. Yalla jala. Kaameeraa daqqanaa natti hidhaas. Kottu deemus. Yalla si deemsani. Deemsani. Dhageessaa. Sooftamoo maqaan qaba jettiin moo? Amma deemsani. Laala har'as ta'e borus Saidoo achi taa'e deebi'uun kiyyanuu. Gaafa sanoon qabde immoo maal akka ta'u hin argina shi. Amma deemsani. Way. Dhuqeetam. Sentemi. Yalla sent achino. Asino. Asuma taa'e. Olkay. Kun kanumatti kan kee kana la. Kan kee kana kuno. Okay. Irra faana jira. Kan kee kana san kanumatti olkay jira. Irra ndoom nama wajjin walitti sinaqaa asuma ta'a. Arabana nama wajjin nama doochin olkay. Asbattara. Isitti Asmarra. kun kan namatti bar. Kunii fi kun kan namatti. Ati kan kee kana. Kolbe. Way dhimma kiyyan. Ati ayyo nama wajjin walitti nan buusin bannaati. Kunii fi kun kan namatti sin jira bar. Baalage. Kan kee kana kanas gubbarra. Nangal. Olkay. Nangalchu. Yaa balati ani ya. Akkana gubbii dirreedoo ana fidde asitti akka adama deemuuf na fiddeemi. Nangal. Yaa balati yaa hin fedhu gadis. Kana qabu sirraa ture. Nangal. Wayyaa. Achi gubbaa na baastee akkamitti ba'a. Shiita kan uffadhe akkamitti gubbaa san ba'a. Kunoo kana bar. Way maal lageera. Hundinuu abba qabu. Kenneera muramu kun kan muramee jira. Nangal. Uffanni na haasanii girriin kaasas keessatti. Rakkoon qabu bakka halas taa'ee kolfatee bannate boota. Nashin dubbate waan akka kanatti hin dubbanne har'aan ta'e. Namichi nama hafarnoo kuttee bannate. Amma gaa baabura seenaa jirra. Ayyuun yaa'ii godha jirti. Baaburri maashaallah yeroo dabarallee baabura waliin dhufe ammas baabura waliin gartee ol deebi'aa jira. Ayyuun akkama inni deebistaa. Ayyuu siree gubbarraan qabee fi akka isin gartee fiidee gartee asirraan gadi hin buune yeroo isin gabbuutu barti kan akka hojjetu. Amala namni jala jira jechuudha. Ishii takkaaf kan jalaa lammaffaa sadaffaa kun osoo qabee filan. Kanatti as qabee ayyuu akka isin hin banneef kun qabee fi ishee kolfatee si tolee. Natin qaakin. Ani haasaa kee dadhabe ofirra. Baay'ifannee sirriitu ati. Amma immoo gubbaa kana na fiddaan gubbaa kana maaltu hin jira? Yoo baddeeoo. Maalin bada? Anas gubbaan ciisaati yoo jala si qabee. Maal achi baaburri deemaan karaa baaburraa irratti hin badaa? Hin ta'u. Hayi. Ati akkanatti fayyaan qabdu booda baabura keessan fiigee sarbata. Atu fayyaan qabdu akkamitti addame osoo baaburri deemaan maskootirraan ulaa baneen ba'amoo maalin godha? Baaburri guddaa dheeraa kana takka asirraa furgoo tokko farseentee lammaffaa sadaffaa akka hayyoo keessa sirbatan fiigan. Maani ammas bu'uun hin danda'a bar miilaan qabaa bar. Eessa buuta? Gadi bu'a haa. Dabdu amma waligalee barayyuu amma dubbana deebisin amma waligalee mi jaalalaaleen qabee fitee baramantan akkasuma akkasuma miti. Miina dhiisa amma waan akka natti hin dubbatin. As gubbatti immoo hin dhuufuun dhorkaadha. Nama baay'ee jala as keessa jira. As gubbaatti immoo dhuufuun dhorkaadha. Maaliif nama kan hundi laala nama kullaa as jira. Dhuufuun dhorkaadha. Dhuufiin. Ana amala akkasiin qabu amala akkasii qabaate dubbadhu. Rakkoon qabu yoo dhiira buute rakkoon qabu. Haroo irraa ta'ee achi na beektaa kanaan dura. Asirratti ufeen beekamu na beektaa. As hin beeku garuu qonni fin jeebar ifa maqaa ishee normaal. Narraa callisaa achi kan qaaqa hin dadhabee. Wanni inni guddaan alhamdulillah
ayyuu argachuudha. Namoonni gartee ayyuu gartee kan harkadhuuf akkaan gartee isin gartee karaa biyya arbaa san gartee taaribaan hin deemne namoonni gartee ni gargaartan hundi keessumaa gartee galatuumaadha. Kun ammaan tana ayyuu qabeetiin gartee karaan finneedha deemaa jira. Isinis kun isa jirti. Anis kun akkuma garteen kanatti hinga as jira. Baabura keessa jira. Booda gartee amma dadhabeetti jiraati. Booda xiqqishoo gartee baabura isiniif waraaba. Hangasitti nagaan nuuf turaadha. Ayyuu ammoo nurraa gorsa. Namoonni gartee itti dhiyaatan kan isaan gartee gorsa gartee barreeffama gartee koomentii gaggaarii barreessaadhaa fi isin baharaan gartee wanni isin achi deemtu hin jiru. Ani kana booda jechuudha seedoodhaan jiru waliigallee paaspoortii gartee baasee fi karaa seera qabeessaan mushu gartee Yamani biyya barbaaddee gartee akkasiin deemtu nin godha. Wanni isin gartee asiin gartee taaribaan asiin Jabuutiidhaan nin deemattee yaadduu hin jiru jechuudha. Karaan kun akkuma gartee haasofne karaa badaan karaa gartee diina ifiitu gartee itti deemtanii gartee oofanii miti. Akkasii hundaafuu ayyuu. Maayidha. Ati bar nama gaarii barate. Amma ndarraa callisii gaarummaa kiyyaa kanatti barbaada. Ati nama gaarii bar. Tole abshir. Seedoon kan ka'e ni dhufa yeroo dheetti. Dhufee si gammachiisaa si wajjin gartee bultii oguutuu uffataa zanaa jee ni jiraata. Tole ati ammoo akka inni dhufu godhi. Tasgabbaayitii mana ogusii taa'ee eegi. Inshaallah inni rabbi jeen dhufaa. Gabbuutii mee deemee yoo godanya tasan laalee dhufaati አንገሱ ታይቶለ ክቡራን ተሳፋሪዎቻችን አንዳንድ የደህንነትና የጥንቃቄ መረጃዎች ስላሉ እባክዎ በትኩረት አዳምጡ። እባክዎ በወንበር ቁጥሩ ይቀመጡ። ቅድመ ጥንቃቄ ለራሱ ይስጡ። የልጆትን ደህንነት ይጠብቁ። እንዲሁም ንብረቱንና ትኬቶችን በጥንቃቄ ያዙ። እቃዎትን በማስቀመጫ ቦታ ያስቀምጡ። የተሰባሪውን እቃዎትን ከወንበሩ ስር አስቀምጡ። እባክዎ በፍሪጅ ውስጥ የሚገኙ ጥንቃቄ እቃዎችን አይንኩ። እጆትን ከታጠቡ በኋላ ቧንቧ መዝጋዎትን እርግጠኛ ይሁኑ። ክቡራን ተሳፋሪዎቻችን በባቡር ውስጥ ሲጋራ ማጨስ ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ማጨስ ሲፈልጉ የመዳረሻ ጣቢያዎቻችንን እንዲጠቀሙ በአክብሮት እንጠይቃለን። በተሳፋሪ መቀመጫ ቦታ ላይ ምግብ መመገብ ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ለመመገብ ሲፈልጉ የመመገቢያ ክፍሉን ይጠቀሙ። ቆሻሻ በፉርጎ ወለል ላይ መጣል ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ቆሻሻ መጣል ሲያስፈልጉ በፉርጎ መጀመሪያና መጨረሻ ላይ የሚገኙ የቆሻሻ ማጠራቀሚያዎችን ይጠቀሙ። ለበለጠ መረጃ የባቡር አስተባባሪዎቻችንን ይጠይቁ። ስለ ትብብሩ እናመሰግናለን። መልካም ጉዞ። ይሰማል? Hey. 02 from Redhawa to Sabata. Thank you for choosing us. The next station will be BK. Dear passengers, here are some safety and hygiene information that you may know. Please sit on your car number and seat number. First, take care of yourself and please take care of your children, luggage and ticket. Smoking in the passenger seat is forbidden. If you want to smoke, use outside of arrival station. Eating in the passenger seat is forbidden. If you want to eat, use the dining coach only. To additional information, you can ask with Ryan in your coach. Thank you for your attention. Have a nice day. ክቡራን ተሳፋሪዎቻችን እንኳን ወደ ኢትዮ ጅቡቲ ባቡር መንገድ አገልግሎት በደህና መጡ። ይህ የባቡር ቁጥር 102 ነው። ከድሬዳዋ ወደ ሰበታ ምርጫው ስላደረጉ እናመሰግናለን። ቀጣዩ ጣቢያ ቢኬ። መልካም ጉዞ። እሺ ኩኖ ባዴማ ጅራ ማሻአላህ ንፊጋ መንጁ በከቶን ጉበራ ግርግር ተከለን ቀብዱ ayunan ko sa pagistala reba kasi ko metan yung labat din mo yiti o yiti kala la katila dale letin jira harka letin jonde beta beta bawa kita salata oyo intala sana jirti on demte banna demne taraf gona jara guys salate amartana
qilleensa fudhaa jira. Inshallah sa'aatii takatti kana yookaan kudha takka cina ifeen hogeenya. Alhamdulillah rabbi nagaan gochaa jira. Inshallah irratti gammachuu qabu. Leenqatti guyyaa dabre baay'een gaddaa deemee beektaa jibbaatii laal uwwachaa deemaa ture. Moojoo dhiyaatanii jira jira. Afaan Oromoo siin jiru. Yeroo dhuftusan eenyu jibbate? Ani amma waan hin dhufeef argite ani hin qaba. Maal qabda? Maal qabda? Si hidheetis deemu jira? Si hidhees deemu jira. Dhuga eegamu. Harka hidheetiin deemu jira. Namitti fayyaa hin qabne laala. Hidheen deemu jira. Kattaa jalti. Haa mixiyyoon sammuu fayyaa hin qabdu beektaa? Akkanatti laffee amma si kana singee yoo buuteeyo yoo baddeeyo. Madam ire anama fudhatuman manaan geetuman silaafuu waa eeguu illee danda'u garuu numaan gorsaa jechuudha. Numaan gorsaa. Kana hunda rakkina qabu Sa'iidii beektaa. Sumayyaan hoggaa inni na jalaa hafee jira, na jalaa gad ta'ee jira. Bakka qurxii hubatte ifiifuu isinis bakka jirtu asiin jiraatti mul'atte jechuudha. Sumayyaan matansiidha. Garuu Fedhiisi qonnaati. Haye. Intaloon isa hottee hin baatu shinti beteedha. Ayyuu. Intaloon achitti. Haye. Shinti betee keessa ooltee bultii moo maali? Ajaa'iba rabbeetii meeqa waa deemeti ilaala. Ayyuu. Haye. Hin baatu. Ayyuu. Anji. Gabboon deemtu moo sa'a takka shinti betee keessa hin baatu baatee. Ajaa'iba manna qabatu gaas. Ayu, Rio. Okay, hotai. Mana sini kan? Asmati bakal lari leslat. Bakal lari leslat. Ana cikita. Kaya mana ni? Dubbi ni. Kerja dia dah. Lepas ni. Sekarang kau jumpa nama ti? Mari paling pun. Orang tikara mana kian tikara mana? Baran sekian dia orang. Inggris mana Inggris? Kalau ya di sana. Macam kamera akan sejak tahu berapa. Kira akan berkata juga. Sini amat berkerja semua. Berkerja. Artinya selalu kemarin. Ada bantu kau jenta. Yang kamu tinggi. Anin pun semua orang jauh. Mana merata? Sedap. Saido daftarkan dia baga. Ati mari nama merata ni jar siapa coba juga. Itu kan ni rawat dekat dengan orang itu apa? Nah ini dapatin apa? Ini dema. Kan jawatan. Nadis. Mencingin. Negara Nazaran. Asli mas. Berbadan paspor itu. Yang di berana bahasa berbadan. Amma bukan serah watak kamar bad. Watak. Apa paspor itu? Mama dua orang. Amma singgah sebalik negara si bateri. Ana dua orang itu ya citi jar sekolah kecil apa? Marah kata sana macam ibu kan share. Kenapa bicara ni? Aku malah terbaca untuk tiga. Wanni atis kan orang itu kembali. Ani amma nadis anam kademu qabas injesti mempi ergademu mat. Malah kau apa sih tinambis? Polisota ane yesus kuna suratista tinambis. Amma pernah kau kamera mana buat? Nara kabar. Woi. Anak suka suku buatera. Dan saya kani ran natin kain. Mati marah tak? Nak gora kami terra. Sama nadis sama sini tidak aja nadis. Yang mas dura, kalau ini kami memang bukan ibu dia. Amma kono seenaa jirra bakka Bishooftuu seenaa jirra.
isin fayyadamu siidha. Yeroo baay'ee dirqama irraa finfinnee irraa dirqama halkan galamaa jechuudha. Garuu nuti alhamdulillah arraanti ammoo finfinnee irraa dirqama irraa finfinnee guyyaadhaan galaa jirra kun. Ayyu meeshaa qopheeffadhu. Meeshaa inni qopheeffadhu ayyu meeshaa qopheeffadhu. Bu'uudhaaf dhiyaannee jirra gorsaa qopheeffadhu. Gorsaa qopheeffadhu. Bu'uudhaaf dhiyaannee jirra gorsaa qopheeffadhu. Yalla. Kuno guys buna jirra. Namni kan wal dheeraa jira guys. Ayyu suutu jedhu. Namni kan dheeraa jira. Namni fattashaa irratti dheeraa bita. Fattashaa irratti dheeraa fattashaa irra galla jirra. Diga meeshaan qabanne beeta. Ayyuun kophaan dhiiftee akka fiidi. Hundaafuu alhamdulillah kun nagaan buuna jirra. Alhamdulillah. Hundi caalaa isuma gartee isii gartee nagaan qabnee galchuudha. Kunoo akka fiidee la daqa jirti. Kaata fagaattee. Dirqittiin qabee amma gatteessise kunoo gaa. Ayyu. Hundaafuu alhamdulillah. Kaatee fiidii barra dhiibsa fiidii qabeen gatteessi dirqitti. Gaheera. Nagaan finfinnee galeera. Yaasuun harkallee na hidhee mana fincaanillee na waliin deemee maalirra ta'ee rafees maal ta'ees nagaan biyya keenya geenyeerra amma booda garuu ana duuka walii gad fiigu ayyuun asin seen jaachin baatee ishii waan si dhufu tokkollee hin jiru. Asis jiruu kee jiraadhu anis jiruu koon jiraadha. Narraa gattaa yaadeeru bakka jiruu kee jiraadhu wayi. Ani bari amaanaa waan akka namteefin si jala fiigee malee waan barateef miti garuu karaa kana deemtee achitti lubbuun tiwaa ta'urra waan biraa keessa yoo galte numa rakkataa bara. Ani daa'ima miti. Daa'ima miti. Si jammar daa'imni karaa kana deemu bara. Kanaaf ani waan daa'ima hin taaneef ana intini jechuu dhiisi jiruu kee jiraadhu. Kalaas fixadheera. Ana ma booda shuuf caccabsee lafa si kaa. Caccabsee. Lukas caccabsee lafa si kaa. Hai. Shuuf. Ani. Safaataan hin jiru tana booda. Qaldiin hin jiru. Asitti himi. Amma adis gara manaa galla. As teesse moo amma as bulte moo Adaamaa keessa? Adaamaan deeman raayidii qabadhee maal? Ayyee makiina siifin godhaa. Adaamaa geessa. Hordoftoota hin qaale. Inshallah alhamdulillah nagaan gartee siillee qabee fideen jira kunoo. Viidiyoo itti aanuun gartee hanga walitti chaanutti amma keetiin gartee gama Adaamaa gaggeessa. Akkasii inshallah nagaan nutura viidiyoo laakshar godha. Ayyuu dhabsa qabdame. Dhabsa qabdame. Dhabsi kun yaasuun irraa qaba. Maal sirraa qabanna daba dhugattee? Achi bakka nan takataattaliin caljetti. Aduu kan fiigin fadha. Wayi. Ayyee salaam alaikum. Ayyee baay. Marattu intaloon afurna kuttutan. Kai.